السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرجت بالمان رماد من يرى ترجمت جرى الحمد لله. هذا اللي نيات تقول دلقوا في نيات كان دلقوا في واحد دون بربع جزاء ما كان إساس ورقة إنب جدني فان رباتين ورقة إنب جدامها إذا كان دلقوا واحد دون بربع جزاء وان كانين هندا هنجة تمرا فيديو كيانا وقفان سنين جدا شير لايك سبسكرايب وجونا جبه سان سنين جدا أما وجدت تيم كنا ما ماكينة ده ماكينة كانت إذا بدونيسا دي كل فدي ستداكو في أنا أركان اللي ترى كون كابو أنا ستداكو في ده ماكينة تجتو نوقفها ماكينة داكو جدا amma kunu haala kana ta'ee jira daakame gubbarraan xamaaximaa tokko jira dheetti godhadha waan daakuu hedduun rakkoo hin qabu ammas gubbarraan illee shunkurtiitti naqadha ammas gubbarraa shunkurtiitti naqadha feetan jirtanii itti naquu dandeessan feetan gurguddafatti naquu dandeessan an ammas itti jiradhe qubatti itti naqadha jechuudha ammas waliin maka na hordofa waliin maka jira waliin jechuudha ammas na hordofa kuno haala kana jechuudha kana fakkaatee jira haala kana cicciree jira makiinaan gahee jira amma jechuun ammas na hordofa kuno amma asitti jechuudha asitti waan aan qopheeffadhe saanidha saanii kanatti waa hedduun naqadhe jira asitti kun filfila asooxidha kun ammootu neena naashif jechuudha neena naashif bullaadha godhadhe kun ammootu soobidda asiin ammoo walitti nigalaa makame asiin ammoo milح ليمون وانا jedhamu tokko milح ليمون jechuudha soo qiddaa fi leemona walitti kan qubatti tolchameetu jira isa sanitti godhadhe jira maankaa tokko asitti illee soo qiddaa aadii jechuudha kun soo qiddaa kanatti godhadhe jira amma kubarraan zayituun itti godha jechuudha zayituun itti godhadha kubarraan kun akkanatti zayituun itti godhadhe jira amma isa bulleeffadhe kana gubbarratti naqa amma na hordofa amma kun gubbarraan itti naqee jira waliin maka jechuudha hunda isaaniitu isa jalaa kana waliin sirritti waliin maka kunuutu hunda isaaniitu akkanatti waliin makee jira kuma argitan kana waliin makee jira jechuudha hunda isaaniitu amma akkanatti ol kaaya roza ansri roza gabaabduu jechuudha kuno siidana roza amisriiti kophee kana lama fudhadha jechuudha dhiqadhee qopheeffadha amma soleddachaan na hordofa amma kuno asitti jechuudha roza asitti dhiqadhee jedhee kana gubbaan walitti naqa waliin makaa amma sirriitti na hordofa kuna waliin makee jira kana fakkaata jechuudha sirriitti waliin makee jira amma waragaa anabeetitti maraa jechuudha hin hojjedha waan ta'eef ammallee na hordofa akkaataa itti dalagu amma kunoo asitti dalaguuf dhufee jira kunoo asitti illee waragaa anabee tokko jabuna fidaa sirra kaa'ee jira isii tanaan laazima irraa shiiluu qabdan irraa muruu qabdan jechuudha isii tana irraa muruu qabdan jechuudha magasiin ta'ee akkaan ta'ee sakkiinaan ta'ee irraa muruu qabdan inni bilchaata waan ta'eef muraa malee akkasiin jalaan baqanneef waan albeefaa kan makasii warraa murtan bareeda ijas booda akkanatti hedduu isaa
murattanii jechuudha. Harka lamaan qabadhee muree isin agarsiisa. As booda kun akkana daddaan murattan jechuudha. Bakka lama daddaan murattanii kun amma achi kaaya tanatti amma dalagee isinitti argisiisaa jechuudha. Akkanatti fudhattanii diriirfattanii bakka kanatti yoo isin jalaa jitee walirrallee keessan rakkoo qabu akkanatti walitti sissitanii jechuudha. Akkanatti amma immoo foon fidee rooza fidee gubbaanatti naqadha jechuudha. Rooza tana xiqqeessitanii itti nattanii kun akkanatti dheeressitanii itti nattanii itti godhattan jechuudha. San booda kan akkanatti itti as fiddanii kanallee akkanatti itti as fiddanii akkuma argitan itti dhufee jira. Kan ammoo akkanatti itti gootan jechuudha. Natti hin tolle biyyatanii harkaan tokkochaan dalaguun namatti hin tolu. Amma kana walitti fidee jira. Harka lamaan utuu dalaganii bareeda waan ta'eef harka tokkoon isinitti argisiisu jira. Kanatti walitti martan jechuu gamaan akka mul'anne ana harka tokko waan dhiffaa jiruuf kanatti isinitti jettan jechuu. Kan ammoo harka lamaan suwasiin qabataa jiraadhee iddaan nagilaa kanatti hin babba'u jechuu. Qajeelchee maree isinitti argisiisan hordofa. Amma sirriitti maree jira. Maree jira kun asitti illee hojjedhee jira. Walitti makadha. Akkanumanti xumuraan hordofa.